السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا فجالتمتوني هردفتوني برسارما الحمد لله هاني نغاكوت نغايني كي ينجال الله كبجادا بك جرتن مرس نغاو داوتن كي فيديو اراكنا كيستي ابي اجايبا ابي واحد دو سين فايدو دون سنيف كبادد ابي كوني اكو مسرات ارغار تن يچودا وا افر افر راكبا چودا وا عرفن ساتو چودا فايدا غدو سنيف كبا چودا اني كنو كوني چودا اني كنو كوني كوني يرو سين بلبل نما وجن هاسوتا سغلي بلبلا نم ولين هاسوتا ني سنيف ورابو دندا چودا inni immoo kuni kaameraa dhossaati jechuudha. Kanaan kaameraa dhossaadha jechuudha. Osoo namni tokko sinirratti hin beekne, osoo namni tokko sinirratti shakkine jechuudha. Waan barbaadan kanaan waraabuu dandeessan jechuudha. Kun immoo iskiriina bilbila keessanitti isiniif waraaba jechuudha. Isinii galee iskiriina bilbila keessanii rikardii isiniif godha jechuudha. Isiniif waraaba jechuudha. Fuula shaashaa bilbila keessanii kana jechuudha. Inni immoo kuni sagalee keessan waraaba jechuudha. Isinii galee hayyee daawwattoon kiyya aappii kana buufachuudhaaf as Google Chrome keessanii dhuftanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha. Michuu joobis ittanii barreessanii michuu joobis achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuu joobis.com fajuu irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida asol irratti ayikoonii sarchi irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchi irratti recorder jettanii barreessanii recorder achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kana suuraa kana isiniif fida jechuudha. Suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappii buufachuudhaaf sirra suutu gadi ni deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu kunoo as jalatti kunoo daawulood kan jettu ni jirti. Daawulood irratti kilik gootaniiti aappii kan buufatan jechuudha. Daawuloodii ishii olii sun taane ishii gadi irratti kilik gootaniiti aappii daawuloodii godhatan jechuudha.